ergamaa qulqulluu Mikaa'el. Tokkos qulqulluu Maatiyoosidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis afaan warqeedha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo abbaa Saamu'eel isaan Waaldibbaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Laallibalaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Dimiixiroosidha. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Gaafa guyyaa 12. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo ergamaa qulqulluu Mikaa'elidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Maatiyoosidha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis afaan warqeedha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo abbaa Saamu'eel isaan Waaldibbaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Laallibalaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Dimiixiroosidha. Waaqayyoo kadhannaa isaaniitiin nutti araaramu hanga bara baraatti. Ameen. Ergamaa qulqulluu Mikaa'el. Bara sanatti waa'ee ijoollee saba keef kan kadhatu inni hangaftichi Mikaa'el ni ka'a. Daani'el boqonnaa 12 lakkoofsa 1. Hiikaan jecha Mikaa'el jedhu kan akka Waaqayyoo eenyu jechuudha. Ergamaa qulqulluu Mikaa'el ergamoota jiran hundumaaf hangafa ta'ee kan muudamedha. Ergamaan kun kan luba Iyyaasuu gargaare. Iyyaasuu 5:13. Kan Israa'eloota yommuu Misraadhaa gara Kana'aanitti imalan masakaa yookiin gaggeessaa turedha. Ergamaan kunis naannoo warra Amooriyaanotaa 80,000 ajjeesuun Hisqiyaasiin kan gargaaredha. Isaayyaas 37:36. Raajaan Daani'elis waa'ee ergamaa kanaa dubbateera. Akkas jedhee, kunoo warreen hangafoota jajjaboo keessaa tokko Mikaa'eliin na gargaaruuf dhufe. Daani'el 10:13. Akkasumas bara sanatti waa'ee ijoollee saba keef kan dhaabatu inni hangaftichi Mikaa'el ni ka'a jedhamee barraa'eera. Daani'el 12:1. Ergaa Yihudaa irrattis Yihudaa 9. Hangafti ergamootaa Mikaa'el garuu yommuu diiyaabiloos waliin wal mormu waa'ee foon Musee yommuu dubbatu gooftaan si'aa ifatu jedhe malee jecha arrabsoo dubbachuuf hin feene jedhee waa'ee obsa qabeessummaa ergamaa kanaa dhugaa ba'eera. Kana booddee samii keessatti lolli ni ka'e. Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaan ni lole. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa in lole. Bineensichi mirga hin arganne. Deebi'ee isaaf ergamoota isaatiif samii keessatti iddoon hin argamneefi. Mul'ata boqonnaa 12:7. Kanaaf samiiwwan ergamoonni jiran hundumaa irratti ergamoota hundumaaf hangafa ta'ee muudamuu ergamaa kanaa Sadaasa 12 manni kiristaanaa keenyaa ni yaadatti. Guyyaa kanas bifa loltuutiin ilma Nawee Iyyaasuutti kan mul'atedha. Iyyaasuu boqonnaa 5:13. Israa'eloota masakee baasuun Kana'aanitti galchuu isaas guyyaa itti yaadatamudha. Seera ba'uu boqonnaa 14:15. Waggaa keessatti akkasuma ergamaa qulqulluu Mikaa'el waxabajjii 12 haala adda ta'een ni yaadatama. Taaboonni isaas ni ba'a. Guyyaa kana qulqulluu Mikaa'el Afoomiyaa harka seexanaa jalaa kan itti baasedha. Afoomiyaan haadha warraa nama Astaraaniqoos jedhamu kan biyya Kiilqiyaa jedhamtu keessa jiraataa turanidha. Isaan lachanuu qulqulluu Mikaa'el kan jaallatanii fi ji'a ji'aan yaadannoo isaa kan godhan ture. Kan beela'ee ni nyaachisu, kan dheebote ni obaasu. Qarshii isaanis rakkataaf maqaa qulqulluu Mikaa'eliin ni kennu ture. Abbaan warra Afoomiyaa gaafa dhibamu akkas jedheeni, dubartiin erga abbaan warraa irraa du'ee rakkachuun ishee hin hafu. Anis akka qorumsi narra hin geenye kunoo ilma hin qabu. Ilma hin qabu waan tokko hin qabu. Kanan ittiin kadhadhu fakkii qulqulluu Mikaa'elii kaasisiitii naaf kenni jetteeni. Innis fakkii qulqulluu Mikaa'elii meetii fi warqee irraa hojjisiisee kenneefi. Abbaan warraa Afoomiyaas yeroo muraasa booda ni du'e. Akkuma jedhame Afoomiyaan erga inni du'ee booda halkanii fi guyyaa Waaqayyoon kadhachuutti jabaatte. Guyyaa guyyaattis hojii hafuuraan guddachaa dhufte. Fuula fakkii qulqulluu Mikaa'elii kana durattis
sagadaa turte. Eegumsi kee anarraan fagaatiin jettee kadhatte turte. Rakkataa gargaaruus guyyuma guyyaan hojii godhatteetti. Yeroo kana seexanni itti hinaafee hojii hafuuraa ishee kana irraa ishee gufachiisuuf hinaafee maanguddoota fakkaatee daa'ima qabatee gara mana ishee dhaqee. Gargaartuun ishees akka namni ishee barbaadu itti himte. Afoomiyaanis yommuu isaan agartu kottaa ol seenaa waliin waaqayyo kadhannaa jette. Gara mana fakkiin Mikaa'elii jiru sanatti waamte. Yeroo sana lakki nuti kadhanneerraa ol hin seenu jedhanii deebisaniif. Ammas wanti ati gootu kun gaarii miti. Guyyaa dulloomte kun kan si gargaaruun jiru horii kee of duraa akkanumaan hin fixiini. Amma gara kadhannaa seenuu hin barbaannu. Nuti dursinee siifis nuufis kadhannee dhufne jedhaniini. Ammas kottuu haati warraa mootii Anooriyoos jedhamu diinaan jalaa ajjeefamteetti. Kanaaf kottuu isaaf si heerumsiifna. Akkamitti erga abbaan warraa koo du'ee dhiira waliin hin bulu jetta jedheeni. Tokko keessa jaarsaa fakkaatee isheenis deebiftee ergaa kitaaba qulqulluun jedhee nan beekaa. Bullaallaan illee yoo abbaan warraa irraa du'e qeensa isheen arraba ishee tarsaafti malee dhiira bira hin geessu. Yoo dirqamatti ta'es hiriyoota ishee wajjin ajjeefti. Ati akkamitti akkas jetta? Kun hojii seexanaati malee kan kiristaanaa miti jetteeni. Isheenis kottuu dhuguma jaarsa dhugaa yoo monoksee taate fakkii Mikaa'el kana dhungadhu jettee yoo itti fiddu seexanichi hoola baafatee na mo'attee Mikaa'ela waxabajjiitti balaan sitti buusaa na eegi jedhee itti dhaadatee achi badee. Ji'a kurnaffaa irratti qulqulluu Mikaa'el fakkaatee askeemaa godhatee harkatti ulee fannoo ofirraa hin qabne qabatee halkan walakkaa rafaa ishee lafa jirtutti gara Afoomiyaatti dhufee, Afoomiyaa akkam jirta? Soomnii fi kadhannaan kee Waaqayyoon biratti dhagahamee jira. Kunoo Waaqayyotu na ergee jedheeni gara mana isheetti ol seene. Waaqayyoos baay'ee sitti gammade ittiin jedhe. Afoomiyaanis ati eenyu? Maqaan kee hoo eenyu jedhama jetteeni. Innis ani qulqulluu Mikaa'elidha. Yeroo darbee seexanni si dogoggorsuuf dhufee guyyaa kanas Mikaa'elli bakka biraa waan deemuuf dhufeen si balleessa jedhee itti dhaadatee ture. Anis kanumaafan si baraaruuf samii irraa dhufee jedheeni. Ammas naaf sagadee siif jecha warra samii keessa jiraatan hunda dhiiseen dhufe jedheeni. Isheenis erga qulqulluu Mikaa'elii taatee maaf uleen kee fannoo ofirraa hin qabne ree? Kunoo akka fakkii mana koo jiruu kanaatti jetteeni. Innis sobee lakki samiirra kun hin jiru jedheeni. Isheenis deebiftee lakki chaappaa mootii malee kan nama dabarsuu hin jiru. Anis mallattoo fannoo malee siin amanu jetteeni. Kunoo erga dhugaa Mikaa'ela taatee dhungadhu jettee fakkicha sana itti fiduuf kaase. Yeroo kana aaree seexanummaa isaa bifa isaa jijjiireetti mul'isee ka'ee ishee hudhee ajjeesuuf qabate. Yeroo kana isheenis yaa qulqulluu Mikaa'el humna diinaa harkaa na oolchi jettee yoo iyyattuu qulqulluu Mikaa'el dhufee rukutee lafatti kuffise. Seexannis maaloo hanga addunyaan kun darbutti nan balleessin jedhee kadhate. Seexannis kana booda iddoo maqaan kee dhaahamuu fi fakkiin kee jiru gonkumaa hin ga'u jedhee fi kakate. Sana booda qulqulluu Mikaa'eliin gara Afoomiyaatti deebi'ee kadhannaan kee siif dhagahamee jira. Gara mana kiristaanaa deemii kadhadhu, lubbuun kee ni boqotti jedheeni. Lubbuu kees gara abbaan warraa kee Astaraaniqoos jirutti nan geessa jedheeni.
jedheeni gara samiitti ol ba'e. Afoomiyaanis Phaaphaasii lubootaa fi daaqonoota manatti waamtee waan qabdu hunda darkkataadha akka kennan taasifte. Abbootnis kadhannaa akka isheef taasisan gaafatte. Isheenis kadhannaa taasisanii fi fakkicha qulqulluu Mikaa'el sana yoo dhungattu fakkichi koola baasee balali'ee gara mana kiristaanaa qulqulluu Mikaa'el jirutti dhaqee ofumaan taa'e. Guyyuma kana ergamaa qulqulluu Mikaa'el Baahiraaniin xalayaa du'aa isaa jijjiiree gara jireenyaatti kan deebiseefidha. Iskindiriyaatti kan mootota Baaxilimoos ilmi isaa Akluubiixraa jedhamu waaqarkee guddaa dhaabee aarsaa dhiyeessaa fi uummannis isa aarsaa dhiyaate sanarraa nyaatee dhugee waggaa waggaadhaan dhiichisaa fi harka dhahaa kabajuu ture. Booda garuu yommuu Qosxanxiinoos manneen waaqarkee haa cufamanii manni kiristaanaa haa ijaaraman jedhetti Phaaphaasiin Masrii Leskindiroos iddoo taabota Zuhaal jedhamu sanatti bataskaana ijaarsanii taabota Mikaa'elitti galchanii. Kabajni ayyaana Zuhaaliis kanaan bakka bu'e. Abbaan Baahiraan warra ayyaana qulqulluu Mikaa'el kabajan keessaa tokko ture. Yommuu du'us haadha warraa isaatiin ayyaana qulqulluu Mikaa'elii keessumattuu kan sadaasaa waxabajjii akka kabajuutti himee du'e. Yommus Baahiraaniin ulfa turte. Ollaa isaanii garuu namicha sooressa keessummaa hin jaallanne ayyaanas hin kabajne tokkotu ture. Guyyaa Baahiraan dhalatus ergamoonni Mikaa'elii fi Gabreelii mucicha eebbisanii haadhaan qabeenya namicha sooressa ollaa keessanii kana kan dhaalu mucaa kana yommuu jedhaniin namichi sooressi ollaa kun waan dhaga'eef haatisaa waan mucaa kana ittiin guddistuu yommuu dhabdu mucicha nan guddisa jedhee isheedhaaf warqee waqeetti 20 kennee mucicha fudhate. Saanduqa keessa godhees bishaan irratti gate. Saanduqa sana garuu namni hoolota tiksuu tokko argatee banee yoo ilaalu mucaadha. Yommus daa'ima baay'ee barbaada waan ta'eef fudhatee wanta nyaaturraa nyaachisaa wanta dhugurraayis obaasaa fudhatee guddifate. Guyyaa tokko sooressi sun daldalaaf biyya biraa yommuu deemu itti dhihee mana namicha kanaa bule. Namichis mucaa kanaan Baahiraan jedhee yommuu waamu dhagahee Baahiraan jechuun maal jechuudha jedhee gaafate. Innis kan bishaanirraa yookiin galaanarraa argame jedhee seenaa isaa itti hime. Yommus namni sooressi kun edaa hin duune ni jira jedhee akka waan meeshaa manatti irraanfateetti maaloo ilmi kee kan akkanaaf ergamu godhi gatii dadhabbiisaa anatu siif kaffala jedheeni. Innis xalayaa yommuu achi gahe ajjeesaa jedhu barreessee sobee dhungatee Baahiraanitti erge. Baahiraan guyyaa 9 malee gahuudhaaf guyyaan tokko qofa yommuu isaafu qulqulluu Mikaa'el dursaa loltuu fakkaate. Loltootas of duuba hiriirsee farda irra taa'ee gara isaatti dhufe. Namaa eessa deemtaa jedhee Baahiraaniin gaafate. Innis ergaan fuudhee deema jedheeni. Mee anatti agarsiisi jedheeni. Lakkii namatti na agarsiisin jedhameera jedheeni. Ta'us osoo hin banamiin akkanumatti natti agarsiisi jedheeni. Yeroo kana hafuura isaa itti if jedhee xalayaa du'aa sana gara jireenyaatti jijjiiree fi Baahiraan fuudhee deemee itti gaafatamaa mana namichaatti kenne. Yommuu bira ga'us xalayichi intala koo itti fuudhaa yookiin itti heerumsiisaa qabeenya koos dhaalchisaa gargaartonni koos haa bitamanii fi kan jedhu ture. Chaappaa goofticha isaatiin waan chaappeeffameef akkasuma ta'eefi. Namichi sooressi sunis daldalaa yommuu deebi'u maaliin hin dhiichisnii fi taphni kun hundi jedheen. Isaanis gurbaan ati ergitee intala kee fuudhe qabeenya kees dhaale. Kunoo guyyaa 40 cidha isaatii ni taphatama jedheeni. Yommuu kana namichi rifatee farda irraa kufee du'eera. Baahiraanis
kun hundi gargaarsa ergamaa qulqulluu Mikaa'eliin akka ta'e hubatee lubummaa fudhatee bataskaana ijaarsise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo kadhannaa ergamootaatiin nutti araaramu. Sugni ergamaa qulqulluu Mikaa'elis nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos har'a guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Maatiyoosidha. Qulqulluun Maatiyos wangeela afran kan barreessan keessaa tokko yoo ta'u maqaan isaa kan duraa Lewwii jedhama. Abbaan isaa Ilfiyoos jedhama. Maatiyos jedhee kan moggaase gooftaa keenya Yesus Kiristoosidha. Innis warra qaraxa kutan keessaa ture. Duuka bu'aan Maatiyos gara biyya keenya dhufees akka wangeela barsiisee cuubee seenaan barraa'ee jira. Kitaaba Abrihiit irraa ni argama. Duuka bu'aan kun wangeela Maatiyos kan barreesse Yihuudoota warra ta'aniif yoo ta'u afaan inni ittiin barsiisaa tures Hibruudha. Wangeelli Maatiyos barreesse seenaawwan kakuu moofaa keessa jiran kan Yihuudoonni fudhatan illee waan qabuuf riqicha kakuu moofaa gara kakuu haaraatti nama fudhatu jedhama. Wangeelas kan barreesse Maarqositti aanee naannoo bara 58ttidha. Wangeelli Maatiyos Maarqositti aanee barraa'us akka riqicha kakuu moofaa fi kakuu haaraa walitti fidutti waan barraa'eef kitaaba qulqulluu kakuu haaraa irratti kan jalqabaa ta'ee dhiyaateera. Ajaa'iba qulqulluu Maatiyos hojjete keessaa qabsuura isaa irraa akka hubannutti Filisxeem iddoo waaqarkee yookiin xaa'ota Giriikii Aaphiloon jedhamutti itti bulamutti yommuu barsiisu Yihuudootaa fi namoota biraa irra kan bule seexana yommuu baasu arganii gara mana hidhaatti darbatan. Mana hidhaa keessattis namoota hidhaman keessaa nama gadda baayisu tokkotu ture. Qulqulluun Maatiyos ammoo namicha sanatti hiiqee maal taate maaf gaddita jedheeni. Yeroo sana namichis abbaan na hojjechiisu sooressa. Anis doonii isaatiin nan daldala ture. Yeroo darbe garuu yommuun daldalaa galu anaaf hin taane dambalii yookiin wajabiin ka'ee meeshaa koo hunda na jalaa bishaan keessatti galagalche. Anis dhiphuu meeqaan lubbuun koo naaf haftee yommuun galee wanta na mudate kana nama na hojjechiisutti himu namichi anaaf gadduu dhiisee gara mana hidhaatti akka ana darbatan taasise jedhee itti hime. Innis jabaadhu amma yeroo gabaabaa booda ni baata jedheeni. Yommuu kanas abbaan qabeenyichaa adabbii irratti kennuuf yeroo gara mana hidhaa dhufu murtiin narratti osoo hin raawwatamin dura yeroo xinnoo na eegi jedhee gara galaanaa deemee doonii isaa galagalte sana meeshaa guutuu waliin argatee abbaa qabeenyichaaf galche. Abbaan qabeenyichaas akkamitti kun ta'uu danda'a jedhee gaafannaan namichi sunis na waliin hidhamee kan jiru duuka bu'aa Yesus Kiristoos kan ta'e Maatiyos akkan doonii galagalte kana qabeenyaa guutuu waliin argadhu natti hime. Anis akkuma inni jedhe nan argadhe. Innis amma mana hidhaa keessatti argama jedheeni. Namni sooressi sunis sababa kanaan maatii isaa waliin amanee kiristaana ta'e. Qulqulluu Maatiyos hojiiwwan akkanaa hedduu raawwateera. Lubni waaqarkee Ermiis jedhamu Maatiyosiin mee waaqni ati ifa warra jaamaati mootii moototaati jettu sun kun siif haa awwaatu waamiitii anas natti agarsiisi jedheeni. Yeroo kana Maatiyos ni kadhate. Kadhannaa kanaanis lafti isaan jiran ifaan ni guutamte. Waaqni harkeen Aphiloonis faaya isaa waliin kufee ni caccabe. Ermiisis ificha yommuu argu lafatti ni kufe. Yeroo kanas Aphiloon egaa si dhiisiitii ofii isaayyuu haa baraaru jedhee Ermiisitti dubbate. Isaanis bakka kufanii ka'anii kadhannaa qulqullichaatiin gooftaa keenya Yesus Kiristoos malee gooftaan biraa hin jiru jedhanii dhugaa bahanii. Kanaanis namni hedduun amananii kan du'anis ni ka'anii. Hordoftoota Aphiloon kan turan Kiristoos hordofuutti deebi'anii. Uummannis garmalee baay'annaan
manni kiristaanaa ijaaramee fi Ermisiin ammoo barsiisee episkooposii taasisee muude, lubootaa fi daaqonootas ni muude. Duuka bu'aa Maatewos hojiiwwan gurguddaa erga raawwatee booda hojiiwwan inni hojjete gaariin kan magaalattii keessatti bal'inaan dhagahame. Qondaaltonni mootummaa warri waaqa harkee sanatti bulan mooticha biratti himatanii du'a irratti murteessisiisanii. Onkoloolessa 12 mormisaa muramee wareegamummaa fudhatee namtichi soorressi sunis dhoksaadhaan foon isaa fudhatee ni awwaale. Baay'ee Maatewosiin jaallata waan ta'eef innis gadda guddaa irraa kan ka'e guyyaa 15 booda ni boqote. Yeroo ammaa kana lafeen duuka bu'ichaas Sarliinoo iddoo jedhamtutti Naappil Xaaliyaanii keessatti argama. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullootaatiin nutti araaramu. Suuqni qulqullichaas nu waliin haa ta'u. Hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos harri guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis afaan warqiidha. Biyyi isaa Sooriyaa keessatti kan argamtu Anxookiyaadha. Kan dhalates bara 347ttidha. Abbaan isaa Asfaanidoos yookiin Sikundoos, haati isaa immoo Atinaasiyaa yookiin Ansuusaa jedhamu. Gara Ateenaa adeemee ogummaa dubbii dubbachuu yookiin riitoorik erga baratee booda ogummaa hafuuraa barachuuf kaawala Baasloos jirutti gale. Erga barumsa isaa Ateenaatti hordofee booda hojii abukaatummaatiin bobba'e. Yeroo kanatti hojii abukaatummaa kanatti hin gammanne waan ta'eef isa dhiisee gara buna Malaatiyos episkooposii Anxookiyaa deemee mana barumsaa Anxookiyaatti waggaa 3 baratee cuuphame. Abbaa isaa waggaa 3tti, haadha isaa immoo gara boodaa kan dhabe Yohaannis afaan warqii addunyaa kana jibbee ni monokkose. Bara 379 gara holqa tokko galee waggaa 2 kophummaan jiraatee boodas kennaa isaa Waaqni ni ibseefi gara Anxookiyaa deebi'ee daaqonummaa fudhate. Qulqulluu Yohaannis kennaa kanaan nuffii tokko malee waggoota 12 baadiyyaa hanga magaalaa Anxookiyaatti wangeela lallabe. Kan rakkate gargaaraa, dhukkubsataa gaafachaa, hojii gaarii hundumaa raawwachaa ture. Keessumattuu erga lubummaa muudamee booda luboonni mootota waliin ta'anii uummata waan cunqursaa fi rakkisaa turaniif dubbii gorsaa fi dheekkamsaa isaan irraa eegale. Gara moototaa deemuu irra hiyyeeyyiin gara isaa adeemuu filatu turani. Kanaaf abukaatoo warra hiyyeessaa jedhamee beekama. Namoonni barumsa isaa dhaga'uuf galaa qabatanii karaa dheeraa deemuun dhufu ture. Manatti barsiisuus hin filatu, godoo hiyyeessaas hin jedhu. Mi'aa barumsa isaa irraa kan ka'e kana barumsa isaa nuufuu hin jiru ture. Qulqulluu Yohaannis afaan warqii barreeffamoota hafuuraa hedduu qopheesseera. Isaan keessaa waa'ee monoksummaa, jaalala, lubummaa, warra hiyyeessotaa, seera amantaa fi kan kana fakkaatan barreesseera. Jaalala barumsa isaa irraa kan ka'e gara isaanii akka dhufu baay'ee isa rakkisaa waan turaniif bara 398tti gara Qusxunxiniyaa dhaqe. Gara Qusxunxiniyaas dhufee hojii gaarii hojjechuu isaatti ni fufe. Luboota achi jiranis gorsinaan isaan garuu gorsa isaa nuffanii isa jibbanii. Guyyaa tokko Qusxunxiniyaatti sirna qiddaasee irratti osoo dhiignii fi foon gooftaa kennamuu namoota fudhachaa jiran keessaa dubartii takka irratti ifti aduu addatti irratti baate. Episkooposiin Nisxiroos ture. Innis dubartittii kana waamee, maal taatee, maaliif wanti kun si irratti mul'achuu danda'e jedhee gaafate. Isheenis lakkii homaallee hin taane jaalala mana kiristaanaa irraa kan ka'e osoo laguu koorraa hin qulqullaa'inan dhufe jetteen. Yommuu kana dhaga'uun Nisxiroos haadha waaqummaa dubroo Maariyaam kan jibbuu waan tureef
osoo Maariyaamiin haadha Waaqaa taatee dhiiga kana dubartoota irraa akka dhaabatu ni taasiftu ture jedhee uffata ishee akka baastu taasisee qullaa ishee dabareedhaan akka ishee reeban taasise. Qulqulluu Yohaannis garuu hanga dabareen isaa ga'utti ilaalaa waan tureef yommuu dabareen isaa ga'u sodaa tokko malee qaama ishee sana gooftaan nama ta'ee kan dhalate kanaan miti jedhee uummata fuulduratti dhungate. Yeroo kana akka warqii afaan isaa irratti chaappeffameefii jira. Mana qulqullummaa keessa kan turte fakkiin dubroo Maariyaamis uummataaf barumsi isaa akka dammaa kan mi'aawu shakkitootaaf ammoo dheekkamsi isaa akka eeboo kan jabaatu dhuguma afaan warqii dubbii warqii jettee jecha namaan waa'ee isaa dubbatteefii jirti. Qulqulluu Yohaannis namoota barsiisee gara amantaa isaanii deebise. Warri sooreyyotaas barumsa isaa dhaga'anii warra rakkatan gargaarutti ka'ani. Kanaaf warri qarshii jaalatan isa jibbuutti gahani. Mootittiin Awudookisiyaa jedhamtutu lafa dubartii hiyyeettii takka jalaa fudhannaan gara qulqulluu Yohaannis afaan warqiitti dhuftee itti boossee innis gara mootittii kanaa dhaqee lafa dubartii sanarraa fudhattee akka deebiftuuf itti dheekkame. Mootittiinis isa ni didde. Kanaanis isa biyyaa baaftee ariite. Inni garuu bakka ga'ee hundumaatti ni barsiisa. Uummannis gammachuun isa simata ture. Biitaaniyaadhaa Qisaariyaa gale. Qisaariyaattis dhukkubni busaa isa qabde. Ogeessonni yaalaa isa yaaluuf iddoo garaagaraa irraa walitti qabamanii bakka ati deemtu hundumatti si waliin deemnee si yaalla hanga jechuutti gahanii turanii. Kana booda gara harmaan deemee achittis ni barsiise. Uummanni hedduun isa duukaa bu'uusaa kan hubatan bulchitoonni biyya sanii gara Fiixmootti ari'atanii. Innis yoo sanatti waggaa 80 guutee ture. Qulqulluu Yohaannis bara araaraa 406 yookiin 407tti boqote. Bara 436tti lafeen isaa gara teessoo isaa Qusxinxiniyaatti deebi'e. Ayyaanni yaadannoo isaas caamsaa 12dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos sarri guyyaa yaadannoo qulqulluu Abbaa Saamu'eel isaan Waaldiibbaadha. Bara 1289 naannoo Aksumitti dhalatanii. Abbaan isaanii Isxifaanos haati isaanii Amata Maariyaam jedhamu. Erga warri isaanii jalaa du'anii gara Kawaala Dabra Baankool galanii monoksummaan kadhannaan jiraataa turanii. Seexanni galata badduu rakkisnaan addatti ba'anii osoo deemanii laga Takkazee ga'anii bishaan guutee ture. Mallattoo fannootiin mallatteessanii bakka lamatti qoodanii harka tokkoon kitaaba harka tokkoon ammoo ibsaa qabatanii keessa ce'aniiru. Yommuu Waaldiibbaa gahan gooftaan iddoon isaanii achi ta'uu ibsee fi achitti gadaamicha hundeessanii barsiisaa ta'aniiru. Gadaamiin Waaldiibbaa isaan dura kan hundoofte taatullee yeroo isaan achi ga'anitti duwwaa turte. Isaanis monoksoota walitti qabanii seera gadaamichaa jajjabeessaniiru. Gadaamicha keessattis bineensonni bosonaa kanneen akka leencaa, tooraa, jawwee, waraabessi, arbis hundumti isaanii ni ajajamuufi ture. Yommuu leenconni lukti isaanii dhukkubsatee malaa godhatee gara buna Saamu'eel dhufu ture. Yommuu barbaadanittis isaan yaabbatanii gara tajaajilaa deemu. Kitaaba isaaniis irra kaawwatu ture. Yommuu leenconni lakkuu dhalanis ijoollee sana dabareedhaan harma haadhaa akka fudhan taasisan ture. Hanga kanatti haala ajaa'ibaa ta'een bineensota bosonaa waliinis jiraatanii. Abuna Saamu'eel guyyaa tokko yommuu namni dhiiga gooftaa fi foon gooftaa fudhatee yookiin qorrobe tokko qiddaaseedhaa ba'ee akka hoqqosiisuu godhe.
kabaja dhiiga gooftaa fi foon gooftaaf jedhanii isa namni sun hoqqisee sana dhuganiiru. Seenaa akkanaa abbootiin jaalalaa fi kabaja guddaa dhiigaa fi foon gooftaaf qaban kan akka abuna Taklaa Hawaariyaat raawwataniiru. Yommuu kana gooftaan sagalee dhageessisee Saamu'eel akkuma nama fuulduratti ati na kabajjee hoqqosaa nama kanaas kabaja dhiigaa fi foon kootiif jettee akkuma dhugdee ana immoo abbaa koo fuulduratti waldaa ergamootaa duratti sin kabaje jedheeni. Yommuu kadhatanis taakkuu tokkoo fi walakkaa ol ka'u. Guyyaa tokko kadhatanii yommuu bishaanicha eebbisan hibistii jireenyaa ta'ee fi duuka bu'oota isaa waliin egaa nyaataniiru. Dubroon ixaana adii fi inquu kennitee fi galataa fi qiddaasee tokko taasisee kan kadhate bakka ati galtuun gala jetteeni waadaa kennitee fi yommuu guyyaan boqonnaa isaanii gahus gooftaan ergamoota waliin dhufee maqaa keetiin kan kadhate waan gaarii hojjettee qabsuura kee kan barreessise kan dubbisee kan hiikee kan dhaga'ee hanga dhaloota 10 siifan maara jedheeni. Nama as dhufu idaa fi gidiraa jalaa siifan dhoksa jedheeni iddoo sanas eebbisiisanii muddee 12 boqotanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaa qulqullichaatiin Waaqayyoo nutti haa araaramu. Sugni abbaa keenyaan waliin haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Tokkos harri guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Laallibalaadha. Qulqulluun Laallibalaa abbaan isaa Siyyum, haati isaa immoo Kiriyowaarnaa jedhamu. Kan dhalate immoo muddee 29dha. Yeroo dhalatutti kanniisaan waan marfameef haati maar yibbaa laal jetteen afaan aga'uun laal jechuun damma jechuudha. Laallibalaan sirna mana kiristaanaa kitaaba kakuu moofaa fi haaraa kan baratedha. Sana booda obboleessi isaa Gabra Maariyaam sirna bulchiinsa mootummaa barsiise. Garuu warri jala jiran oduu sobaa odeessanii Laallibalaa fi Gabra Maariyaam wal lolchiisuun mootichaaf obboleettii kan taate Laallibalaaf garuu intala abbaa qofa kan taate Yoodiiti waliin shira irratti dhoksaan dalaganii. Laallibalaan yeroo hundaa hadhooftuu gooftaan keenya dhuge yaadachuuf jimaata heexoo ni dhuga ture. Kan heexoo qopheessituuf ammoo obboleettii Gabra Maariyaamidha. Yeroo kana yommuu heexoo qopheessituuf summii itti naqxee qopheessitee fi kan heexoo sana gara Laallibalaatti fideefi dhufuu yeroo kan heexoo qopheessituuf immoo obboleettii Gabra Maariyaamidha. Yeroo kana yommuu heexoo qopheessituuf summii itti naqxee qopheessite kan heexoo sana gara Laallibalaatti fideefi dhufuu yeroo xinnoo irraa dhamdhamu battalumatti ni du'e. Laallibalaanis yommuu kana argu namni kun sababa kootiin du'e miti jedhee osoo akka nama ajjeesuu beekuu heexoo summii qabu sana dhuge. Ergamaa Gabri'eelis lubbuu isaa gara samiitti geesse. Foon isaa garuu hin qorrine ture. Samii torbaanis ni daawwachiise. Gooftaanis ani warra Yerusaalem salaanfachuu yommuu deeman gammoojjiitti dhuman yaadadheera. Bataskaana addaa ni ijaarta. Kan ati ijaartu namuu hin ijaaru jedheeni. Kanaanis iddoo qulqullaa'oo daawwachuun Yordaanosis argeera. Kanaanis Waaqayyo waadaa galeefi. Kana booda gadaamii yookiin kawaalaa masqal kibraan jirtutti geessee ergamaan Gabri'eel jalaa dhokate. Halkan sana Waaqayyo abjuudhaan mootii Gabra Maariyaamiin aangoo kee Laallibalaaf kenni jedheeni. Gabra Maariyaamis akkuma qabsuuraa isaa irratti ibsame aangoo isaa dhiisee gara gadaamii galeera. Laallibalaan magaalaa Roohaatti mana kiristaanaa 11 ijaareera. Isaanis Beeta Amaanu'eel, Beeta Madaani'aalam, Beeta Maariyaam, Beeta Mikaa'el, Beeta Gabri'eel, Beeta Masqal,
beete Golgootaa, beete Giyoorgis, beete Marqooriyoos, beete Libaanosii fi beete Danaagilidha. Bataskaanota kanas yommuu ijaaru qabeenya isaa hunda waan itti fixateef hanga dhabee rakkachuutti ga'ee akka ture seenaan qabsuura isaa ni dubbata. Waxabajjii 12 boqotee. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti araaramu. Suuqni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Tokkos Harri guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Dimeexiroosidha. Qulqulluu Dimeexiroos dhaloonni isaa Misraa Iskindiriyaadha. Warra amantaa isaaniitti cimaa ta'an irraa dhalate. Nama qulqulluu fi fayyaalessa ture. Guddatee yeroo umriin isaa fuudhaaf ga'utti warri isaa dubartii kiristaana taate kan itti fuudhan ni dhaban. Jabana sanatti Iskindiriyaatti kiristaanonni xinnaatanii namoota kiristaana hin taane baay'atanii waan turaniif. Kanumarraan kan ka'e heerri amantaa diigamuurra seerri firummaa diigamuu wayya jechuudhaan kiristaana kan taate intala eessuma isaa itti fuudhan. Haa ta'u malee inni warra isaa akka hin mufachiifneef tole jedhee erga fuudhee booda intala eessuma isaa wajjin mari'atanii wal amansiisanii akka qunnamtii qaama saalaa waliin hin raawwanne waliif galan. Akka isheen namoota biraatti hin heerumsiisneef garuu dhimma kana nama tokkotti osoo hin himin abbaa warraa fi haadha warraa ta'uudhaan siree tokkorra ciisaa osoo qunnamtii qaama saalaa raawwatiin mana tokko jiraachuu jalqaban. Inni qotee bulaa ture. Ergamaan Waaqayyoos isaan eega jabinas ni kennaaf ture. Akkanaan osoo wajjin jiraatanii waggaa 48 guutan. Dimeexiroos qotee bulaa waan tureef guyyaa gaafa tokko yommuu maasii isaa waqtii bonaan dhaqee ilaalu firii wayinii yeroo malee daraartee geesse tokko argatee fuudhee galeeni haadha manaa isaatti kenne. Isheenis kiristaana cimtuu waan taateef maaloo wayinii kana nuti nyaachuu hin qabnu, fuudhii deemiitii Phaaphaasitti geessitii eebba fudhadhuu kottu jedheeni. Yeroo sanatti Phaaphaasiin Iskindiriyaa Yuuliyaanoos 11ffaan baay'ee dulloomee waan tureef kiristaanonni maaloo si booda nama Phaaphaasii nuuf ta'uu nutti himii jedhanii isa rakkisaa turan. Innis soomaa kadhadhaa anis nan soomaa, Waaqayyo nama ana booda Phaaphaasii ta'u anatti akka ibsuuf jedhee uummata ajaje. Yeroo sanatti Waaqayyo abjuudhaan Yuuliyaanoosiin kan si booda Phaaphaasii ta'u nama bona gogaa kanaan wayinii fidee gara keetti dhufuu jedheeni itti hime. Yommus Dimeexiroos wayinicha harka isaatti baatee ol seene. Phaaphaasichis kunoo kan anatti aanee muudamuu isa jedhee guyyuma sana boqote. Dimeexiroosis uummatni itti watwaatnaan guyyuma sana Phaaphaasii teessoo Maarqos 12ffaa ta'ee muudame. Booda garuu ga'umsaa fi cimina amantaa isaa irraa kan ka'e namoonni osoo cubbuu irraa hin qulqullaa'in qurbaana gooftaa yoo fudhatan cubbuun isaanii itti mul'ata waan ta'eef namoota akkasii kanaan ati hin geenye turii ati geessee fudhadhu jechuu qabe. Kanumaan uummannis isa jibbe. Akkamitti inni Phaaphaasii niitii qabu osoo ta'ee jiruu nama fuulduratti nu saalfachiisa jedhanii hamachuutti kaane. Yeroo kana Waaqayyo icciitii kee isa namoota kana dhoksitee itti himi jedheeni. Innis icciitii ture sana itti hime. Haati warraa isaas fira isaa akka taate itti hime. Walqunnamtii qaama saalaatiis osoo hin raawwatiin jiraachuu isaanii itti hime. Namoonnis na'anii waan isarratti gungumaa turan sanaaf dhiifama gaafatan. Innis Waaqayyo isiniif haa dhiisu jedhee maqaa gooftaa Yesuusiin isaan hiike. Dimeexiroosis hafuurri qulqulluun kitaabota kakuu moofaa fi kakuu haaraa ni ibseefi. Kunis kan ta'e bara 180 dhaloota Kiristoos boodatti ture. Haa ta'u malee Dimeexiroos wanti isa baay'ee yaachisu tokko ture. Innis yeroo sanatti guyyaan ayyaanotaa fi guyyaan soomni itti seenuuf ba'u waggaa keessatti yeroo garagaraa waan ta'eef biyyootni garagaraas yeroo garagaraatti waan kabajaniif osoo ayyaanni addunyaa kanarratti yeroo tokko kabajame jedhee hawwa ture. Hawwiin isaas osoo guyyaan soomni Nanawee, soomni gooftaa Yesuus fi soomni duuka bootaa wiixata seenee Dabra Zayitii Hosaayinaa du'aa ka'uu gooftaa Pharaaklixoos sanbata guddaa ta'e qofa ta'ee osoo guyyaan fannoo gooftaa yeroo hunda guyyaa jimaataa oolee osoo ol fudhatamuun gooftaa guyyaa kamisaa fi guyyaan soomaa roobii fi jimaata qofa irra oolee jimaata
osoo ol fudhatamuun gooftaa guyyaa kamisaa fi guyyaan sooma roobii fi jimaata roobii irra qofa oolee jedhee hawwaa ture. Innis Waaqayyoon osoo kadhatuu ergamaan Waaqayyoo Dimixiroosiin wanta hawwii qofaan ta'uu waan hin jirreef subaayee yookiin subaayeen tokko torban bakka bu'a. Keessumattuu soomaaf subaayee tokko jechuun guyyaa torba jechuudha seenii jedheen. Yeroo kana Dimixiroos subaayee seenee guyyaa yeroo torba halkan immoo yeroo 23 kadhannaan geessisa ture. Egaa ka'umsi lakkoofsa lamaa baay'ee kan gargaarsa guddaa bara lakkaa'uuf oolan abaqxee fi maxqii jedhaman kana irraa argamani. Kadhannaan guyyaa torba baay'isuu torba walqixa ni ta'a 49 kan ammoo 30 yoo irraa hir'isne 19 tokko ga'eetu 19tu irraa hafa. 19 kanaan hundee maxqii yookiin xinxa maxqii jedheen. Maxqii jechuun bilbila nama dammaqsuu akka jechuuti. Akkasumas kadhannaa halkanii 23 baay'isuu torba walqixa 161 ta'a. 30 yoo hirame 5 walga'ee hafteen 11 ta'a. 11 kan ammoo xinta abaqxee yookiin hundee abaqxee jedheen. Abaqxee jechuun halkan jechuudha. Abaqxee fi maxqii bakka tokkotti yeroo hunda 30 hin caalan. Lakkoofsa kana lamaan erga argatee booda akkuma hawwee ture herrega dhaaha baraa yookiin abushaahir guyyaa ayyaanonni hundi irra oolan barreessee lafa kaa'ee jira. Innis dhaaha isaa kana Phaaphaasota Anxookiyaa, Roomii fi Sooriyaa akkasumas Yerusaalemiif ergeera. Isaanis barumsa duuka bu'ootni barsiisan waliin tokko ta'ee agarraan gammadanii fudhatanii ittiin barsiisaniiru. Innis osoo barsiisuu jiraatee waggaa 700tti boqoteera. Ayyaanni yaadannoo isaa onkoloolessa 12 fi bitootessa 12dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaatiin nutti haa araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa Dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. Sifi qabatee hangafoota keessaa loltuun Waaqayyoo Mikaa'el dhufuusaa ija koonaan argee dhaabbatee dura koo isa durii caalaa cimee amantiin koo. Ija koonaan argee dhaabbatee dura koo isa durii caalaa cimee amantiin koo. ገብርኤል ማርያምን አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።